Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Gurraan dhala kudhan bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophiin sagalee qeerroo guyyaa har'aa eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessatti jalqaba akkuma barame oduu isinii dhiyeessina. Ittaansuudhaan qophii dhaabni Oromoof wareegama kaffallee Oromoof qabsaa'e jechuu hin danda'u jedhu qabna. Wallee warraaqsaa qabnutti bohaaraa akka nu waliin turtan kan isin afeeru Anurjii Sabaati. Amman gafoota oduu. Jilli mootummaa wayyaanee marii diyaaspooraa Oromoo waliin taasisuuf gara biyyoottan alaatti bobba'an salphifaman. Filannoo bara 2015 walii wal qabachuudhaan wayyaaneen duula hidhaa geggeessaa jirti. Waraana ittisa biyyaa fi humna qilleensaa keessaa miseensotni waraanaa meeshaa guutuudhaan miliquu irratti argamu. Paartilee mormitootaa wayyaaneen bu'aadhaan qabuuf akeekkatte kan jedhan hangafoota oduuti. Babal'ooma oduuf jaallee biftu galmoo. Dhaabbata Diimokiraasii Uummata Oromoo dhaaba TPLF'tti maxxanuudhaan Uummata Oromoo hidhaa ajjeesaaf biyya irraa ari'aasiin ga'e ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'u malee yeroodhaa gara yerootti burkutaa'insa dhaaba maxxantuu kana keessatti dhalate fayyisuuf wayyaaneen deeggarsa ilmaan Oromoo alaaf keessaa barbaadaaf dirqamsiisaa turte. Kana hojiitti hiikuudhaafis jila koree giddugaleessa OPDO keessaa gara biyyoottan garaagaraatti ergite. Jilli kunneen Noorweey, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa akkasumas dhiyaa Afriikaatti kan bobbaafaman yommuu ta'u, diddaan uummata Oromoo irraa haala olaanaadhaan isaan mudatee jira. Addatti biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti jilli mootummaa uummata Oromoo walitti qabuuf bobbaafame uummatni Oromoo walga'ee akka hin seenne dhorkanis uummatni Oromoo magaalaa kanaa walga'ee seenuudhaan dabballoota wayyaanee kana reebuuf salphisuudhaan akeeka wayyaanee fashalsanii jiran. Ilmaan Oromoo magaalaa kana hojii boonsaa hojjetaniif sagaleen qeerroo galatni keessan bilisummaa ta'u jechuu jaallata. Filannoo dharaa bara baraan diinni geggeessu kana dura dhaabbachuudhaan uummatni Oromoo diddaa dhageessisaa jira. Tajaajilawwan hawaasaa wayyaaneen dhorkattus uummatni hamilee osoo hin kutne diddaa itti fufeera. Ta'us wayyaaneen diddaa kana dhaabuu kan danda'u hidhaadha jechuudhaan dargaggoota Oromoo hidhaa jirti. Haala kanaanis dargaggoo Haayiluu Guddataa magaalaa Amboodhaa, dargaggoo Sintaayyoo Abarraa magaalaa Amboodhaa, dargaggoo Huseen Abdulqaadir magaalaa Jimmaadhaa, dargaggoo Baqqalaa Girmaa magaalaa Ginciidhaa mana hidhaa wayyaanee keessatti ukkaamsanii jiran. Hidhaan qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessa malee duuba akka hin deebisne qeerroon bakkeewwan kanaa addeessanii jiran. Wal amantummaa fi wal ajajamuu dhabuu waraana mootummaa wayyaanee keessatti dhalateen waraanni ittisa biyyaa kallattii garaagaraa irraa meeshaa fudhachuudhaan miliquu irratti argamu. Haalli kun kallattii mara irraa haala wal fakkaataan deebsifamuun diina kan rifaasise yommuu ta'u, kaaba biyyattii irraa miseensotni waraana ittisa biyyaa 14, dhiya biyyattii irraa 9, ba'a biyyattii irraa 17 meeshaa fudhachuudhaan wayyaanee jalaa miliqanii jiran. Rakkoon kun humna qilleensa biyyattii keessatti ammaataa kan ta'e miseensotni 5 diina jalaa miliqanii jiran. Impaayera Itoophiyaa keessatti filannoon geggeeffamu filannoo kijibaa ta'uu kan hubatan paartileen mormitoota gariin filannoo keessaa ba'aa jiru. Kanneen hafan ammoo wayyaaniin miseensotaaf hooggantoota paartilee mormitoota maallaqaan bituu irratti argamti. Kanaaf uummatni Impaayera Itoophiyaa keessaa addatti uummatni Oromoo filannoon geggeeffamu kijibaaf shiraan kan guutame ta'uu hubachuudhaan fincila diddaa garbummaatti fufiinsa qabu geggeessuudhaan hiree murteeffannaa akka mirkaneeffatan qeerroon waamicha dabarsa. Oduun keenya har'aa kanumaan raawwata. Qophii itti aanu hanga wal agarru turtii gaarii. Dhaabni Oromoof wareegama hin kaffalle Oromoof qabsaa'e jechuu hin danda'u. Ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e. Oromoon wanjoo garbummaa jalatti kufe jedhee guyyaa tole jedhee bule hin qabu. Guyyaadhaa gara guyyaatti fincila diddaa garbummaa gaggeessaa jira. Kun uummatni Oromoo dhaaba isaaf qabsaa'u cinaa dhaabbachuudhaan qabsoo gaggeessaa akka jiru kan mirkaneessudha. Kana jechuun ammoo uummata Oromoof qabsaa'ee hiree murteeffannaa Oromoo guutummaan mirkaneesseen jira kan jedhu OPDO'n Oromoof qabsoo kamuu akka hin taasifne yookaan fedhii uummata Oromoo akka hin guutneef mirkaneessa.
Osoo OPDO'n uummata Oromoof qabsaa'ee mootummaa dargii hundeedhaan buqqise ta'ee qabsaa'ota OPDO keessaa wareegaman ni qabaata ture. Garuu OPDO keessaa yookaan ammoo miseensa OPDO ta'ee kan uummata kanaaf wareegama lubbuu kaffale tokko illee hin jiru. Bilisummaa wareegama malee hin dhufne uumamni OPDO kun ni fashalsa jechuudha. Ilmaan Oromoo qaqqaalii Oromoof of wareegan kanneen akka Elamoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Guutamaa Hawaasii fi kanneen biroo ammoo OPDO'n maqaa dha'u illee ni lagatti. Wareegamni gootawwan kun kaffalan wareegama barattootni, barsiisotni, ummatni Oromoo waliigala har'a itti kaffalaa jiru waliin waan wal fakkaatuuf ummatni bilisummaa isaa mirkaneeffate eenyummaa isaan hin hidhamu hin ajjeefamu. Ummatni Oromoo garuu Oromummaan hidhama ni ajjeefama. Kanaaf ummatni kun hanga ammaa qabsoo irra jiraachuu mirkaneessa. Sabni qabsoo irra jiru ammoo gabroome jechuun hin danda'amu. Kan gabroome shira diinaa fi akeeka diinaa fudhatee kan tarkaanfachiisaa jiru dhaaba OPDO fi kanneen Oromoo keessatti of bixxiluun akeeka diinaa galmaan geessisaa jiranidha. Dhaabotni akkanaa Oromoof wareegama kaffaluu irra Oromoo garbummaa keessatti hambisuuf hojjechaa akka jirtan hubachuudhaan wanjoo garbummaa diinaa jalatti kan kufe isin ta'uu hubattanii garbummaa jalaa of baasuun keessan amma jenna. Qeerroo bilisummaa Guraandhala 2015. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan raawwata. Qophii taanutti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.